السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في جالتمتوتا يوتيوب channel ماري أبراهيم كان بجنا جان نفتنقارن ده دام ستيكات تكون كمان دام سخنا الرئيس أكبر ويبرتن جيتس أبدي دان كمان ولا ما وان دبتم كمني تجرا ولا ما خيروا هي هم توما جرين ما خير ستو وان نيسي يهدن نتكادو جرا وني تكفى مالي سيتان وان دكنا ما فقوتي نمزني في هدي قوتي زجودا na ilma namaa ta'ee kan walitti hin aarran jiru yeroo walitti aartan awwaan akkasiisan godhee fi awwaan akkasiisan godhee inni osoo waan akkasiisan naaf hin godhin jettee gonkumanis hin dubbatin namaafillee hin himin jechuudha. Wanni lammaffaan waan nama saniif goote jechuudha osoo hin dubbanne rabbii keetii wajjin haasa'e waan takka oggaa kanattu bari rabbiif jecha kannita malee ilma namaatiif jetteen kannitu jechuudha. Akkuma rabbiif jettee kannite sanitti rabbumaaf jecha dhiisinis hin dubbatin konkoma jireenya kee keessatti si yaadatin jechuudha. Waan saniin godhee fi mijattee yaadate maaliif waan rabbi see kanneef goote yoo humna taates humna kee waan rabbiin siin arjoome qananii dhahuni jechuudha. Waan rabbiin seef kanneef humna keetiin gootee fi haqabaattee qabeenyaan gooteef rabbi see kanne malee ati sababuma taate malee waan rabbi see kanne kanaan nama sanitti deebitee hin dhaadatin yookiin ammoo hin himin jechuudha. Ammas wanni lammaffaan jechuudha ilma namarratti jechuudha. Wanni akkam rakkoo haa ta'u maal seetan tokkoffaadha. Akka abaluttiin sirbaa morma nama cabsitee jedhani. Jireenya abaluun jiraadhee saniin jiraadhu osoo hin jenne maaliif namu akka cabatti okkola malee akka hin taanetti wanta hin jiru beekta. Saniifuu jireenya abaluun jiraadheen jiraadha jechuun san rakkoodha. Maaliif yoo jettu yoo taate jireenya inni san qabaateeti godhate. Amma uffata kanaan uffadheetiin jira jechuudha. Uffata kanaan uffadhaan anarraa bareedeetiin uffadheen jaama. Garuu isin uffatteef ati hin uffattu haa sandoon kora jechuudha. Waan sammuu keessatti amante waan sammuun keessi fudhate waan inni hojjedheeti wanni sun likkinarraa ta'a yookaan jettu ta'e ni hojjetta. Ammas isa sadaffaadha jechuudha. Jireenya kee kan arraan haaltee ana baluu wajji wal qixaa mitii jetteef xiqqeessiteef laaluun qabdu kunkuma jireenyuma kee keessatti hanga fiituu jiraate maaliif ilma namaa hundinuu wal qixa haa qabuu fi kan qabnes maaliif yoo kan jettu yoo ta'e fayyaadha. Fayyaan tunuun himaa gurguddoodha. Namni fayyaa qabu tujjaara wallaahi fayyaa shanan qabaattee taanaan tujjaara. Maaliif fayyaa kana rabbiin siif arjoomee jira. Tattaafadhu. Bikkan abaluun keessa inni keessaatis borutti keessa garuu rabbii kadhattee namni rabbii qabu waan dhabeen qabu garuu bikka sanni keessa asumaan abdiin murin jechuudha. Namni abdiin mura yoomuu taanaan bikka saniin gahu. Ammas nama tokkotu jira. Akkanumatti taa'ee jireenya gaarii hawwa. Jireenyi gaariin akkanatti sitti dhufu yoo tattaafattee malee yoo qabsooytee malee jireenya addunyaa kana yoomiyyuu hin guutamu. Tujjaarri kafade miliyoonarri kafade osoo guddaa kana qaqqabuti. Galgalaaf ganama hirriba dhaba maaliif yoo kan ta'u yoo ta'e hin jijjiiramu maja'a malee hin qabaa ittiin gaddaan hin jirtu ilma namaa birarra jechuudha. Imaan qalala'u imaan akkamiin jechuudha. Saniifuu jireenya keenya mo'atta garuu atummaan hin taa'in teessi taanaan sumarra teessi malee wanni jijjiiramaa hin jirtu wanni dhufaas hin jirtu yoo tattaafattee dhufti malee yoo teessi sumarra teessi jechuudha. Ammas karaa waan barate achitti harkaanfanne jechuudha. Gorsa kan biraatiin hanga guyyaa biraa walitti dachaanutti nagaatti nafsiraadha. Kan birraa barattan jeetiin abdiin qaba. Garuu yaada keessanis akkana cinaa dhaabbattan abdiin qaban jajjabeessa. Waan isiniif hin galle yoo kan jiraatu yoo ta'e komantiidhaan jalarratti naa barreessuu dandeessanii. Akkasuma ammas dhaamsa biraatiin waan adda addaatiin walitti hanga dachaanutti nagaatti naftura. Isinumtaa isiniin jaalladha garuu gorsa kanarraa akka wayii barattan jee yaadu abdiin qaba. Nagaatti naftura. Inshaallah yoo rabbisee waan biraatiin walitti dachaana nagaatti naftura. Obboleen keessanuu hunda keessanuu isiniin jaalladha. Nagaatti naftura. Sabiskiraayib, laayik, sheer, komantii yaada keessanis na cinaa dhaabbadhan jajjabeessaa isiniin jaa. Nagaatti naftura.